Cabinsa qabsoo Oromoo fi icciitii Dr. Lammaa Magarsaa. Dr. Lammaa Magarsaa akkamiin qabsoo fi hoogganaa ture keessatti dhiibamee baafame? Tiim Lammaanoo akkamiin diigame? Eenyutu diige? Lammaan Magarsaa akkamiin siyaasa Itoophiyummaan suusira irraa fagaatan? Qabsoon uummanni Oromoo kumaatummaa ilmaanitti warii keessa seene. Xiinxalaan siyaasaa Jawaar Mohaammed waa'ee Dr. Lammaa Magarsaa maal jedha? Akkam jirtu hordoftoota fi daawwattoota YouTube chaanelii Odola Miidiyaa. Nageenyi keenya bakka isin jirtanitti isin haa dhaqqabu jechaa maatii Odola Miidiyaa akka taatan affeeraa keenyadha. Chaanelii keenya subscribe godhaa. Odeeffannoo wayitawaa qabannee akka isin bira ga'uuf jechaa odeeffannoo fi xiinxala bal'aa qabannee jirraa nu hordofaa. Hamma dhumaatti yoo faana turtan waan baay'ee akka argattan abdii guddaa qabna. Lammaan Magarsaa Waaqoo nama siyaasa Oromoo beekamaa bara Oromiyaan mormii fi fincilaan raafamaa turteef pirezidaantii ta'anii gara aangootti dhufanidha. Isaan durattis gitaawwan hooggansa garaagaraa irratti akka bulchiinsaaf nageenya akkasumas afyaa'ii caffee Oromiyaa irratti hojjechaa turaniiru. Yoo maaster pilaanii fincila Oromiyaa keessattis ka'umsa irratti yeroo qaamni mootummaa hojii irra akka ooluuf hojjechaa ture, hawaasni bal'aan garuu mormii wal'aasootti jirutti Lammaan waltajjii tokko irratti dubbii dubbataniin uummata dallanee turetti aara galfii uummanni. Onkoloolessa bara 2016 gara Awurooppaatti aangoo pirezidaantummaa mootummaa naannoo Oromiyaatti erga muudamanii naannoo gaaffiin uummataa keessa danfaa ture kana dubbii afaan isaaniitiin aara galfachiisuu eegalan. Haasaa isaan waltajjiiwwan adda addaa irratti waa'ee Oromoo fi Oromiyaa irratti taasisaniin hedduu kan jaallatamu ture. Uummanni gooftaa akka ta'e, Oromoon dinagdeedhaan jabaachuu akka qabu, saamicha lafaa fi albuudaa akka dhaabbatu, gaaffiin uummanni gaafatu tartiibaan deebii akka argatuuf ifaajaniiru. Waraabessi dinagdee Oromiyaatiin hojiiwwan misooma gurguddoon akka jalqabaman hayyoonni bakka adda addaa jiran hooggansa naannichaa keessatti hirmaatanii akka gumaachaniif wantoota irraa barri hooggansi isaanii irratti hojjetamu keessaati. Namni siyaasaa obbo Jawaar Mohaammed dhiyoo kana dhimma kitaaba isaanii Gaabuu jedhuu fi dhimmoota adda addaa irratti gaaffiif deebii BBC waliin taasisan keessatti Lammaa deeggaruu keetiin Gaabuu jedhaniiru. Fayyaa akka qabu, nagaa akka qabu, qophaa akka jiru nan beekaa, darbee wal quba qabna jechuunis himan. Jaaramuu fi diigamuu Tiim Lammaa. Lammaan pirezidaantii Oromiyaa wayita turanitti gaggeessitoonni siyaasa ciccimoo fi hayyoonni gara hooggansaatti makaman akkasumas kanneen garaagarummaa siyaasaatiin dhiibamanii turan gara hooggansaatti dhufanii gareen maqaa masoo Tiim Lammaa jedhu hundeeffame. Gareen kun gaggeessitootaa fi hooggantoota amma naannoo Oromiyaa fi Federaalaa keessatti sadarkaa hooggansaa garaagaraatiin tajaajilaa jiran hedduu kan dabalu ture. Miseensi garee Tiim Lammaa fi koree hojii raawwachiiftu yeroo sanaa dhaabbanni Dimokiraatawaa Uummata Oromoo ODP tumsa keessaa falaa akka argatuuf shoorri miseensota garee kanaa olaanaa ture. Namni maqaan isaa akka hin dubbatamne barbaadu hangaa biyyattii olaanaa fi miseensa koree hojii raawwachiiftuu akkasumas miseensa Tiim Lammaa biyya keessaa warra adda dureen maqaan dhaamu ta'ullee nageenya isaaniif eenyummaan isaanii akka hin ibsamne gaafatan akka yaadanuuf kennanitti karoora Tiim Lammaa diiguu kan jalqabame jijjiirama dhufee aangoon ministeera muummee eenyu akka gale osoo hin baramin dura ture. Sababa kanaaf miseensotuma garee Tiim Lammaa kuniyyuu Dr. Lammaa waliin yeroo waliin arganii akka hin dubbanne saqaallaan tolfamuu akka eegalu himu maddi keenya kun. Amma duubatti deebi'ee yoon yaadu Lammaan caasaa mootummaas ta'ee kan paartii keessaa nama isaan waliin dhaabatu akka hin qabaanne hojiin gaafas jalqabame. Warri Tiim Lammaa jedhamnuyyuu Dr. Lammaa waliin wal arguuf ji'a jaadhamaa ni jedhan. Ka'umsi garee Tiim Lammaa jedhamu kun kana diiguu fi Lammaa qofaatti hambisuu asirratti jalqabe kan jedhan namni yaadanuuf kennan kun hojiin sadarkaa olaanaan garee kana dhabamsiisuu milkaa'aa ta'ee kan raawwatame garuu erga jijjiirama dhufee booda ture. Waa'ee garee Oromiyaa keessatti jijjiirama hooggansaa Lammaa jalatti fide kana waan Dr. Lammaatti himame hin beeknu. Lammaan nutti mufatee gaggeessitoota garee isaa turan arguu dide. Namni isaan waliin wal hubannaan hojjechaa turan warra akka Umar Hussein fuudhanii federaala geessan namni garee sana keessa jiru akka waliin amanne qofaatti adda qoqqooduu ture jedhan. Jijjiiramni siyaasaa dhufee fi Dr. Abiy Ahmed ministeera muummee ta'anii booda yaaddoo guddaan gareen mufannaa qabu jijjiirama kana gufachiisa danda'a kan jedhamu waan tureef xiyyeeffannoon Oromiyaa gara federaalaa akka taasifamu godhame. Dr. Abiy akkuma hooggansi biyyaa harkatti galfatanii Dr. Lammaan akka isaan gargaaruu fi yoon ani waa ta'e situ bakka na qabata yaada jedhuun Lammaa gara masaraatti fudhachuun himu maddi keenya kun. Akka jijjiirama dhufeen Dr. Lammaan masaraa ministeera muummichaa akka gargaaran waamaman waa'een Oromiyaa itti deebi'ama ammatti asitti hojii nu gargaartu qabda jedhanii waammatan. Ji'a sadiif Dr.
Lammaan hojii pirezidaantummaa naannoo gabaasuma caasaan gadii isaanii fiduun murteessan turan malee kallattiin hordofaa hin turre. Caasaan gadii kun ammoo itti yaa'ii hojii naannoo Oromiyaa dadhabsiisaa ture jedhan. Boontaa jijjiiramaatti caasaan yeroo jijjiiramaa hojii hooggansaarra ture kanneen yuunivarsiitiiwwanii fi dhaabbilee adda addaa irraa caasaa mootummaatti makamanii turan dhiibamaa caasaan dulloomaan dur ture bakka buufachaa akka tures yaadatu maddi keenya kuni. Hundeeffama ODP fi rakkoo dhokataa hedduu fide. Paartiin waggoota hedduuf Oromiyaa bulchaa ture Dhaabbanni Dimokiraatawaa Uummata Oromoo ODP'n jijjiirama siyaasa Itoophiyaa keessatti dhufeen gara maqaansaa gara Paartii Dimokiraatawaa Uummata Oromoo ODP jedhamutti jijjiirame. Dhaabbanni kun maqaa jijjiirachuun hooggantoota dhaabichaa hedduu birattiyyuu waliigalteen kan simatame hin turre. ODP'n ammoo erga jijjiiramni dhufee paartii badhaadhinaatti baqe. Yeroo sanatti Dr. Lammaa Magarsaa falaasama ida'amuu fi walitti baquu paartiilee kana ilaalchisuun akka walii hin galle sagantaa raadiyoo sagalee Ameerikaa afaan Oromoo waliin af-gaaffii taasisanii ibsuun ni danda'ama. Namoonni akka obbo Abbaaduulaa Gammadaa, obbo Daggifee Bulaa, obbo Kumsaa Dammaqsaa, Suleeman Daddafoo fa'aa warra jaarmiyaa keessatti dhageettii qaban hundumaa maqaa kabajaan gaggeeffaman jedhu maddi keenya kun. Sababni gaafas ture dargaggoota hooggansatti finna kan jedhu ture. Dr. Lammaan Shaa gaafas waan sirriitti hubatan natti hin fakkaatu booda humna koree giddu galeessaatti dabalame humna dadhabaaf ajajamaa ture jedhan. Hundeeffamuu ODP kanarratti koreen hojii raawwachiiftuu caasaa dura ture hunda baasuun warra Dr. Lammaa waliin wal hubannaa qaban hunda baafamanii hojiin isaanii qofaatti hambisuu biraa dalagamee ture. Oromiyaan dagatamtee federaala qofaa jedhamte. Akkam jirtu dhaggeeffattootaaf daawwattoota keenya. Qophiilee biroo kanneen dookumeentarii lammaa irratti qabanne paartii lammaffaa irratti gadi fageenyaan isiniif dhiyaannaa. Hagas YouTube chaanelii keenya subscribe godhaa nu wajjin jajjabeessaa isin jennaa galatoomaa.